hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha odeeffannoo wayitaawwan kululeessa 24 bara 2025 qindeeffannee isinitti himna. Dursa oduu ijoo. Woboon zoonii giddu galeessaa jajjabii haaraa eebbisiise. Yaalii ajjeechaa irraa kan hafan obbo Taayyee Danda'aa dhaddachatti dhiyaatan. Barattoonni fincila diddaa garbummaa dhoosuun dhaga'ame. Bilxiginnaan ijoolleetti gibira kaffalaa jedhe. Itoophiyaatti hojjettoonni raadiyoo Doochi Velee hojiirraa ugguraman. Warri toora YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa jechaan gara bal'ina oduutti isin dabarsa. Eebba woboo zoonii giddu galeessaa. Reeffi gaachanni saba Oromoo woboon kaadhimamtoota haaraa eebbisiise. Dhiyeenya kana waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa iddoo kanaan dura keessa socho'aa hin turretti caasaa isaa babal'isuun wiirtuuwwan leenjii ijaaree kaadhimamtoota haaraa simachuun leenjisaa waraana Bilxiginnaa saleelee injifannoo boonsaa galmeessaa jira jedhamee irra deddeebi'aan gabaafamaa ture. Raayyaan ittisa biyyaa Impaareetti illee woboon bahaa Oromiyaa keessatti hundee jabeeffachaa fi babal'achaa jira jechuun godinaalee akka Harargee Bahaa, Harargee Lixaa fi Dirree Dhawaatti tarkaanfii loltoota Bilxiginnaa irratti fudhachuu mirkaneesseera. Kunuutu kanaan jiru waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddu galeessaa Birgeediin Murtii Guutoo Cibraan galma dhugaa humna jajjabee haaraa leenjisaa ture eebbisiisuun bobbaase. Woboon sirna impaayera guutuu kana geggeessaa jiru kokkee qabuun hanga funyaa Finfinnee jalaatti lolaa akka jiruu fi Bilxiginnaa taa'uu fi ka'uu dhorkuun ni beekama. Jajjabeewwan eebbifaman kunneenis humna haaraa ta'uun qabsoo finiinsanii umurii sirnichaa gabaabsuu keessatti shoora olaanaa taphatu jedhamee eegama. Yaalii ajjeechaa fi oolmaa dhaddachaa. Deetaa ministeera nagaa duraanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa mana murtiitti dhiyaataniiru. Bilxiginnaan obbo Taayyee himataawwan meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuu, diinota gargaaruu fi gareewwan humnaan mootummaa fonqolchuuf hojjetan waliin tumsa uummachuu jedhuun himatee dhaddachatti deddeebisuu erga eegalee bubbuleera. Obbo Taayyeen kana dura mirga wabiitiin akka bahan manni murtii ajajee ji'oota bahanii erga turanii booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 25 bara 2017 irra deebiin hidhamuun yeroo ammaa mana hidhaa Qiliinxootti argamu. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi Lixaas murtii kennuuf adoolessa 30 bara 2017tti beellamee ture. Yeroo ichattis sababa garaatiin kan dheerate yoo ta'u, kaleessas manni murtii sababa hanqina yeroo fi baay'ina hojii irraa kan ka'e galmee obbo Taayyee qorannee waan hin fixneef yeroo biraa murtii ilaalla jechuun beellama biraa qabaachuun dhaga'ame. Abukaatoo obbo Taayyee Danda'aa kan ta'an obbo Abarraa Niguus yaada kennaniin dhaddacha kaleessaa irratti abbaa alangaa hin argamne jedhan. Kana malees galmeen obbo Taayyee ji'oota 2 keessatti qoratamee dhumuu dhabuu isaaf mufannaa guddaan akka itti dhaga'ame himan. Manni murtii federaalaa dhaddachi Lidataa galmee obbo Taayyee irratti murtee kennuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 24 bara 2018tti beellama qabateera. Obbo Taayyee Danda'aa namoota Bilxiginnaa naannoo Oromiyaa keessatti hundeen lafa qabsiisuuf dhama'aa turan keessaa tokko turan. Boodarra hammeenyi sirnichaa gallaafin Abiyyi Ahmadiin bulguu dhiiga namaan taphatu haramanii jechuun ifatti dubbatan. Miseensi caffee Oromiyaa kun osoo mirgi himatamuu dhabuu isaanii irraa hin ka'in bu'uura seeraa tokko malee hidhamuun dararamaa jiru. Obbo Taayyeen kanaan dura Abiyyi Ahmad namoota 2,500 teessisee hataanuun jedhee jedhu. Lammata immoo anan dura siin jedhe gaafa adoolessa 2013 namichi dhufee waan inni nuun jedhe san jechuudha. Waan inni nuun jedhe lama duraanan sitti hime tokko maal inni ani natinaa isiniin jechuu hin danda'u. Waan ijoollee keessanii guddifattanii hataa'edha. Gaafuma san jechuu kiyya. Waan ijoolleedhaan barsiifattan hataa'edha kun rakkoon qabu. Mulli numatti jedha. Abiyyi jedhe. Mulli numatti. Nama 2,500 teechise. Hataa'edha. Ayyee. Ariitii isaa to'adhaa, bal'ina isaa to'adhaa hataa'edha. Hinatina jechuun danda'u. Laal kan. Ani immoo waan inni irratti duraanuu qabsaa'e. Ani ammas qajeeltoo godhannee lafa godhanne asitti irraa godhu. So gaafas irraa yaaduma wajjin jirra jechuudha. Gaafas irraa yaaduma wajjin jirra. Ifatti ka wal dhabne gaafasi.
deemsa achiin duuba ammoo gaafa caffee an argite sanii achitti wal dhabnee gaafa bariituu san ajjecha abbootii gadaa karrayyuutii achitti wal dhabnee homaa wajjin hin turre jechuudha. Jechuun yaada san wajjin odoon ta'in gochoota faallaa yaada sanii deeman dura dhaabbachuurra achi wal dhabaa dhufnee jechuudha. Obbo Taayyeen ajjechaa jumlaa abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame kan raawwate mootummaa Bilxiginnaa ta'uu ifatti saaxilanii turuun ni yaadatama. Bilxiginnaan mana hidhaa Qiliinxootti obbo Taayyee ajjeesisuun saboota Oromoo fi Amaaraa gidduutti jeequmsa uume umurii aangoo isaa dheereffachuuf yaalii taasisee ture jedhame. Barattoonni fincila diddaa dhoosan. Barattoonni fincila diddaa dhoosuun dhaga'ame. Ajjechaa jumlaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuun barattoonni fincila diddaa eegaluun dhaga'ame. Kan dura barattoonni Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa hiriira dhageessisuun geggeessuun nyaata lagatanii dhalannoowwan garaagaraa dhageessaniiru. Barattoonni Yuunivarsiitichaa ajjechaan haa dhaabbatu, Oromoo ajjeesuu dhiisaa, mirga lubbuun jiraachuu keenyaa haa kabajamu kan jiruu fi kanneen kana fakkaatan dhageessaniiru. Haaluma wal fakkaatuun gaafa Onkololeessa 23 bara 2025 godina Shawaa Lixaa magaalaa Ijaajjeetti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa hiriira diddaa taasisuutu dhaga'ame. Kutaalee Oromiyaa iddoo garaa garaattis barattoonni fincila diddaa eegaluuf sochiitti akka jiran odeeffannoon keessaan nu qaqqabe ni mirkaneessa. Ijoolleetti gibira kaffalaa jedhe Bilxiginnaan. Dhiiga ilmaan Oromoo akka galaanaatti waggoota 7 darbaniif dhangalaasaa kan jiru Bilxiginnaan ilmaan Oromoo kaan ajjeesee, kaan hidhee, kaan ammoo saamee dhiittaa mirga namoomaa seenaa keessatti sabicha irratti raawwatamee hin beekin gochaa tureera. Ammas gochuu irratti argama. Bilxiginnaan amma immoo tooftaa fi tarsiimoo haaraa bocachuudhaan uummata saamaa jiraachuu jiraattonni eeruu miidiyaa kanaaf kennaniin mirkaneessaniiru. Jiraattonni kunneen qaamoleen mootummaa dirqiidhaan mandara irra deemuudhaan warra ijoollee biyya alaatii qabdan gibira addatti kaffaluu qabdu jechuun guyyaa adii saamicha ciigaasisaa raawwachaa jiru jedhame. Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Arsii fi Jimma keessatti warri ijoollee biyya alaatii qabdan gibira qarshii 2,000 hanga 10,000 kaffalaa jedhamaniiru. Wanti nama ajaa'ibu ammoo lakkoofsi kun baay'ina ijoollee wajjin kan dabalu ta'uu isaati. Fakkeenyaaf namni ijoollee tokko biyya alaatii qabu qarshii 2,000 hanga 10,000 kan kaffalu yoo ta'u, ijoollee 2 fi isaa ol qaba yoo ta'e ammoo qarshichi baay'ina ijoollee isaatiin baay'ateetu 2,000 hanga 20,000 fi isaa ol ta'a. Ijoolleen kunneen biyya abbaa isaanii irratti baratanii hojii argachuun bahanii galuun daldalatanii jiraachuun sababa waraana Bilxiginnaa waan hin danda'amneef lubbuu isaanii du'atti qabdii kennanii karaa fagoo imaluun biyya Arabaa kan seenan yoo ta'u, Bilxiginnaan ija ashaboon niqatee maatii ijoollee kanaatiin ala keessanitti gibira kaffalaa jechuun waan qaanessaadhaa jedhu maddeen. Bara Bilxiginnaa kana keessaa saamichi ifatti Abiyyi Ahmadiin kan labsame yoo ta'u, kaadiree fi kaabineen ammoo hiyyeessaa haga gurra deemuun akkasitti maqaa garaagaraan saamaa jirti. Sirnichi maallaqaa fi leecalloo sabichaa qofa osoo hin taane lafallee beenyaa tokko malee saamaa jira. Shimallis Abdiisaa nuti kana booda lafaa fi beenyaa hin kaffallu akkasumatti fudhannaa jechuun caffeerratti adachuun ni yaadatama. Beenyaa fi misoomni waliin hin deeman. Beenyaa immoo amma foormulaa tokko jira. Qaamni mootummaa qaama raawwachiistu qaama seera hiiku faana mana murtii faana walii galee namoota adda addaa qindeessanii saamicha gaggeeffamaa jira. Saamicha daandii irratti, ibsaa irratti, pirojektoota federaalaa jedhaman irratti hundarrattu kan naannoos dabalatee kana tarkaaffii hadhaa fudhachuudhaaf mootummaan naannoo keenyaa hin dirqama. Tarkaaffii hadhaa saamicha seera qabeessatu gaggeeffamaa jira. Kabajamaa caffee kanaaf kaasu kanan barbaadu. Saamicha seera qabeessa maaliif mana murteetu murteessaaf? Pirojektoonni tokko tokko dhumaniiru waggaa erga dhumanii waggaan qabanii garuu beenyaan waggaa waggaadhaan irraa nyaatama. Tokko tokko pirojektichuu hojjetamee asfaaltichuu dhumee irra deemamee asfaaltichuu caccabee hojii biraa gaafachaa jira. Pirojektii sadarkaa sana irra geerraa duubatti deebi'effamee irraa nyaatamaa jira. Beenyaan pirojektoota tokko tokkoof kaffalame pirojekticha caala. Kana kabajamaa caffeen kun
sadarkaa hundatti xiyyeeffannoodhaan akka hordofii cimaa irratti gaggeessu kabajaan gaafachuun barbaada. Isa kana caasaa keenyas caasaa qaama raawwachiistus mana murtiis kana keessatti waliin qindaa'ee saamicha kana gaggeessu irratti mootummaan tarkaaffii keessa deebii hin qabne fudhata. Uummanni keenya immoo kan sirriitti hubachuu irra jiraatu hospitaala gaafachaa hospitaalaaf beenyaa barbaaduun sirrii miti. Uummanni waliin qindaa'ee furmaata waliif godhuu danda'utu irra jira. Pirojektoota naannoo nuyi beenyaa kaffallee hin beeknu. Hin kaffallu gara fuulduraas. Uummata keenyaaf hojjechuudhaaf iddoo tokko tokko jallisii hojjechuudhaaf beenyaan kaffalamee jallisiin immoo ummatichumaaf deebi'ee hojjetama. Eessaa dhufeeti mallaqichi? Kan federaalaas daandii maal jennu kun ikkoo saamichaan iddoo biraatii shamaxaxameen dhufu sinuma bira uummata keenyarraa yaa'a. Kanaaf ammas kara fuulduraatti qaamni misooma barbaadu wantoota beenyarraa bilisa ta'an uummanni waliin qindaa'ee jennoo qabatee irratti hojjechuu danda'utu irra jiraata. Iddoo tokko tokkotti eerpoortii ijaara jennee gatii eerpoortiitii oli kan beenyaan gaafatamu. Kana gochaa gaaffileen misoomaa sila kaafataman sun hiikamuu hin danda'u. Bilxiginnaan raadiyoo uggure ofii isaatii miidiyaalee gurguddoota haga faarsee bultoota xiqqootti baajata guddaa ramaduun bilijlicii maqaa misoomaan hojjetamee fi sirnicha akka faarsan kan bobbaasu Bilxiginnaan raadiyoo fi miidiyaalee walabaa gabaasa qulqulluu uummataaf dhiyeessan ugguruu itti fufe. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa walabummaan pireesii sadarkaa yaaddessaarra jiru keessaa tokko yoo taatu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa walabummaan pireesii sadarkaa yaaddessaarra jiru keessaa tokko yoo taatu gaazexeessota hidhuu, ajjeesuu fi dararuun Afrikaa irraa Eertiraatti aantee adda duree akka taate gabaasni CPJ ni mirkaneessa. Kun utuu kanaan jiru gabaastonni Doochivelee Itoophiyaa jiran yeroof hojii gabaasaa dhorkamuu dhaabbatichi ibsa. Doochiveleen bara 1980 kaasee gabaasaa turuu kan yaadatan yoo ta'u yeroo ammaa kana garuu uggurameeraa jedhame. Dhaabbanni oduu Doochivelee galgala kaleessaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa xalayaa barreesseen Doochivelee fi oduu gabaastonni isaa seera Itoophiyaa sarbaniiru naamusa hojii dhaabbanni oduu Doochivelee galgala kaleessaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ibsa baaseen Doochivelee fi oduu gabaastonni isaa seera Itoophiyaa sarbaniiru naamusa hojichi gaafatus hin kabajan jechuun himateeraa jedhe. Kana waan ta'eef har'aa kaasee oduu gabaastonni dhaabbatichaa Itoophiyaa jiran eeyyamni hojii isaanii yeroof ugguramuu ibsee abbaan taayitichaa uggura yeroo jechuun kan ibse hagamiif akka ta'u wanti ibsamee hin jiru jechuun eere. Bilxiginnaan bilisummaa yaadaa fi miidiyaa osoo hin taane qawwee fi irree qofaatti amana jechuun xiinxaltoonni siyaasaa yaada kennaa turaniiru. Kutaalee Oromiyaa fi Impaayiriitti hedduu keessatti dhiittaa mirga namummaa hamaa raawwachaa kan oolu Bilxiginnaan ija miidiyaalee addunyaa jalaa dhoksuun gaafatama seeraa jalaa miliquuf yaalii taasisaa jira. Impaayiriitti keessatti walabummaan pireesii kan hin jirre yoo ta'u dhiyeenya kana gaazexeessonni FM Shaggar 2 hakiimotaaf sagalee taatan jedhamuun hidhamuun ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan nagaa ammaatti hordoftan ture. Oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.